Hallelujah. Waaqayyo galanni barabaraan siif haa ta'u. Oolmaan kee baay'eedha. Gaarummaan kees banuudha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Oolmaa kee gaafa yaadni nurra baay'ata. Gaarummaan kee gochaan kee nurra baay'ata. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ulfinni barabaraan siif haa ta'u. Oolmaan irraa qabda, gaarummaan irraa qabda, gochaan irraa qabda. Mana keenyaaf taate, jireenya keenyaaf taate, salphinaaf leeyyoon oolchite. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ulfinni siif haa ta'u. Ammas galgala kana sagalee kee akkanatti dubbattu akka nu barsiistu maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Sagaleen gara saba kanaa dhufuu qabu kamiyyuu maqaa Yesuusiin daangaa tokko malee, dhorkaa tokko malee, haalota hundumaa gara irraa darbee akka gara keenya dhufu akka nu barsiistu akka nutti dubbattu maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Waan nutti dubbattuuf waan nu barsiistuuf si haa galatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee Waaqayyoon galateeffadhaa. Haleluuyaa. Yesuus barabaraan gooftaadha. Egaa Waaqayyoon galateeffama. Oolmaan Waaqayyoo mana keenyaa baay'eedha. Oolmaan Waaqayyoo narra jira. Ameen. Mana koo jira. Ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sagalee Waaqayyoo har'aa gabaabaatti walii wajjiniin ilaallu Yesuus Kiristoosiin wantoota arganne isa jedhu irratti waliin baranna. Yesuusiin maal arganne yookiis immoo Yesuus Kiristoositti amanuu keessaa wantoota fudhanne isa jedhu sagalee gabaabaa walii wajjin ilaalla. Gaafa Yesuus Kiristoosiin amanu namni tokko wantoota hedduu karaa Yesuus Kiristoos argateera. Namni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amane tokko sagalee Waaqayyoo gaafa qo'annu kennaawwan hedduu yookiis immoo Kiristoos Yesuus anuuf kenname keessaan kennaa hedduu arganne wantoota hedduu Waaqayyo irraa fudhanneetu jira. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo guyyaa dhalootaa yookiis immoo lidatii isa jedhan sana gaafa lidatii waan maranii kennaa wayii gaafa isiniif kennamu kennaa sana gaafa bantan wantoota isin jaallattu yaada isinii kenna namni sun. Gaafa kennaa wayii isinii kennu abaluu kana jaallataa laata isa jedhu yaadeetu isinii kenna. Garuu yookiin wanta isinii kenne sana keessa waan tokkotu jira. Yookiin waan lamadha jechuudha. Yookiin waan sadiis ta'uu danda'a. Akkuma kana Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo gaafa kennaa godhee nuuf kennu Gooftaa Yesuus Kiristoos keessaan wantoota nuti fudhanne hedduutu jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf isaan sana walii wajjin ilaalla. Namoonni yeroo baay'ee wantoota hin qabanneef boo'u, wantoota qaban hin argani. Isan qabuuf jaalladha. Wantoota qabnu hin ilaallu. Karaa Yesuus Kiristoos wantoota arganne hin yaadnu. Garuu waan hin qabneefidha yeroo hundumaa Waaqayyo irratti kan nuti dubbannu. Kanaaf har'a waan qabnu walii wajjin hin ilaalla jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabaachuu keenyaan karaa isaa wantoota fudhanne, karaa isaa wantoota arganne hedduu keessaa qabxiilee muraasa afur kan ta'an waliin ilaalla gaggabaabsine. Sagalee kana kan argannu akkuma isinii dubbise ergaa Qorontos sarara boqonnaa tokko lakkoofsa 4 hanga 30 keessa sagalee jiru gaafa laallu isa jalqabaa irratti beekumsaa fi eebba guutuu akka nuti karaa Kiristoos arganne sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Lakkoofsa 4-5 yookiin immoo 5 hanga 6 yaafa dubbisnu. Isin waan dubbattan hubachuudhaaf ofii keessaniin waan hundumaa hubachuudhaaf karaa hundumaa kennaa guutuu isumaan argattaniittudha. Waa'ee dubbii fi waa'ee hubannaa dubbata. Asirratti sagaleen kun Yesuus Kiristoosiin argachuu keessan keessa hubannaa argattaniitu. Hubannaa isa kam? Hubannaa jireenya bara baraa argattaniitu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana waamiti immoo waan dubbattan hubachiisuudhaaf isa keessaan immoo waan hundumaa waan guutuu ta'e immoo argattaniitu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Wantoota guutuu nuti arganne kana keessaa gara gajjallaatti wantoota hedduu yoo kaase iyyuu inni jalqabaa የእውቀትና የቃል ባለጠግነት ወኪስሞ ቤቱም ሳቢ ሁበና እሰቡቱ ተዋቀየ ብራገነራ ቤቱም ሰማኔ ሰገሌን ዋቀዩ አከንን ወጅኖጀቱ ደንደቲ ሰፈና ዋቀዩ ናፍሲን ይከነራ ፈከኛፍ ሰገሌ ዋቀዩ ተናፍቀተኒ ነሞን ቢያራ የሮባይ ወኪስሞ ነሞን ጎፍታ ኢየሱስ ነመነ ወጥቶ ተጁ ዳፈየደሙ
wantoota hedduudhaaf fayyadamu. Sagaleen Waaqayyoo kun garuu akkanuu hojjetutti isaanii hojjetamoo jennee gaafa laallu tokko miti. Galanni guddaan Waaqayyoo haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo jedhame naaf hojjeta jedhame. Kanaaf sagalee hojjetu tokko karaa Yesuus Kiristoos fudhanne. Maaliif sagalee nuti karaa Yesuus Kiristoos fudhanne kun sagalee isa jiraataa ta'edha. Sagalee isa jiraataa ta'edha. Lakkoofsi 6 wanti waa'ee Kiristoosiin dhugaa baane isin gidduutti mudee godhatee jabaateera. Maal jechuudha? Kiristaanota gidduutti waa'een Yesuus Kiristoos lallabame fayyisaa ta'uusaati. Fayyisaa ta'uunsaa lallabamee isin gidduutti maal godhateera? Hundee godhateera. Namoota baay'ee fayyisaa jira. Namoota baay'ee hiikaa jira. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf isa jalqabaa irratti sagalee fayyinaa fudhanneerra karaa Kiristoos. Ani sagalee fayyinaan qaba jedhame. የፈውስ ቃል የድነት ቃልን ተቀብለናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ዛሬ ለመስራት ዝግጁ ነው። የፈውስ ቃል የድነት ቃልን ተቀብለናል። የእግዚአብሔር ቃል ይፈውሳል። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ያድሳል። ሰገሌ ፈይናን ቀባ ያሜ ሰገሌ ፈይናን ቀባ ገለን ጉዳይ ዋቀይ ፈተው ሰገሌን ፈይናል ኩን ማሊ አዮጀኔ እሰዱአዳፍ ጅሬኛ ከኖ ከንደንዶ እሰንጅሬ አከጅሩት ዋሙ ከንደንዶ ሰገሌ ዋቀይ ዋቀጅራታ አናፍ ስኒ ከነሜራ አኔ ሰገሌን ቀባ ያሜ ናምኒ ሰገሌ ቀቡ ገላን ወይን አበቱ ቃል ያለ ሰው ባህር አያስቆሙ አውሎ ነፋስ አያስቆሙ ቃል አለ በውስጤ ከናፍ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገሌ ጅሬኛ ፈነነ ዱአ ሰተ ጅራችሱ ከነንዶ ገላለ ሰተ ሂሩ ከነንዶ ሰገሌ ጅራታ ፈነነ ገላን ጉዳን ዋቀይ ፈቶ አኒ ሰገሌን ቀባ ያሜ አኒ ሰገሌን ቀባ እሰከና ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮቶኮ አከሰደ ኤርገሞተ ሳቲ እስን ገላነ ገመት ጨያ አኒ ሞነን ፋይዴ ዋቶኮ አርገነ ሮባዬ ሰገሌ ከነ በረተኔ ዘወደንዳ ጀምሩ መደን ሰገሌ ኖርማሊ ጨያ ጀርምቲ ሰነኬሳ ኤርጋቱ ጅራ ቄስሱ ከንደንዶ ሁነቱ ጅራ ሰገሌ ዋቀዮ ጋፈዱበተሙ ሁነ ሆጀቶ ኬሳ ቀብ አሜን ሰገሌ ዋቀዮ ሁነ ሆጀቶ ኬሳ ሰገሌ ዋቀዮ ሁነ ጃሮ ኬሳ ቀብ ሰገሌ ዋቀዮ ሲሪፈናን እቶ ሲንጀተኒ ሲንካሳ ሰገሌ ዋቀዮ ሲሪፈናን ዱአ ኬሰን ትጅራአት አሜን ሰገሌ ዋቀዮ ሲሪፈናን ሰሩቱ ቀበቱ ቁበለታ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሰገሌ ዋቀዮ ፍረደረ አሜን ሰገሌ ዋቀዮ ከራ ክርስቶስ ሰገሌ ዋቀዮ ኩናናፍ ሲኒ ወጅበጀታ ከናፍ ኢየሱስ አሳን እንጀ ከያ ጋብን ሳን እንጀሎ ገላለ ጉባት ማቱት ጋይኩ ወደክተን ቅሌን ሰቱት ጋይ ቅሌን ሰች ሰገሌ ነገየራ ነገኘ ሰይጣን ወጥቃ ዋን ብራም ዴሳን ፈ ሜ እንናራስ ወላምን እንናራስ ሰገሌ ነገየራ ሰገሌ ነገየራ እና ዋቀዮ ከፈከስ ንራቀሙ ሃሊ ስራስ ነገየራ ሰላቲና አሜን ከናፍ ጋፈን ከያ ሲኒ እንጀሎ ሳን እንጀሎ እሳን በቃጨው መጀልቀበን ዋን ብራም ጎ ገሮ ሐለ ሰለ ጉባቲ ቅሌሰቱ ሳን ረትከይ ሰገሌ ቀበል አሜን ሰገሌ ቀበል ቃላለኝ በሉስ ቃላለኝ ቃል ያለው ይሻገራል አሜን ቃል ያለው ያሸንፋል አሜን ነምን ሰገሌ ቀበል ይሟጣ አሜን ነምን ሰገሌ ቀበል ሽጫ አሜን ሃሌሉያ ቤና መስምብረጁን ሶተናቲ ሰገሌ ቀበል አሜን ሰገሌ ቀበል እንሞስቼስ አሜን እንሞስ ከናስ ሰገሌ ቀበልቲ ማልና ሰገሌ ትረኛ ፍረኔራ ከራይኙ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ እሰ ዱአ ጅራችሱ ከንደንዶ እሰንጅሬ አከጅራቱ ወደ ዋሙ ሰደንዶ ሸለለውን እንዳላርጎ መጥራት የሚችልን ያንን የሕይወት ቃል የድነት ቃልን ተቀብለናል በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለኢየሱስ አናፍ ሰገሌን ኩን አራን አብስኒ ወጅኒ ንሎጀታ ኒያን ሰገሌ ቀበላምን ሰገሌን ቀባ ኡጋዳ ሰገሌ ቀብታናን ሐልስ ንንታንገሱ ወር ሰገሌ ቀበን አከሰለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነምች እቱ መተና አበዱ ዱበዱ ናም ኮማንታ እንፈያ ሃሌሉያ አማ ከረጀቱ አጥቅፉ ዲሱ ከብቲ ሰገሌን ህረጀታ ሃሌሉያ ሰገሌን ዋቀዮ ጋፍስኒ ይሁ እንደሞ ይዝራታታ አሜን ሰገሌን ዋቀዮ ጋፍስኒ ይሁ እንስልታም ዲጉደተን ሃሌሉያ አሜን ቴቢያ ሃራ አሜን ቴቢያ ስለኛ በለታ አሜን ሳራን አብዲ ቁጠቴ ኡምሪሽ ኡሜ ergamaatu hegarase maal jedhe gaafa isaan keessummeessan waggaa har'aa yoo nakana enuma deessa
وقارنا يونكنا مانديسا سجلة تقرأ من السارة برهانه سجلة إنكاه من كيدو إن جرا آمين هاليلويا سجلة إنكاه من جرا كيدو دعاء كتولا لسولا لكلا آمين إسحاق كتولا بيبكيلو جالكلا آمين سارة كدبيش شبكيرا أبراهام هم نبينا قالوا سجلة تقرأ من السارة آمين مكاي يسوسين هاليلويا شمور سجلة جرا إنيا فتكلنا سجلة جرا إنيا سنفرط تمكن سبوا على جرا إنيا آمين إساسين تبدي كتن عبدي سنة هارسا كدبيسي سارة وغيرها أكلال جميع رفاتا كسائن سيسوطات فايل لمالته شوفا ميرا إسا شوفا ميرا نساقلين دارو آمين هاليلويا أدروا كيلو سسنجالا شوفا ميرا آمين أنا فورا كيلو سنين أقولتو نسنين ساقلين إسا شوفا ميرا آمين ساقلين سكوكنا نسيسا آمين ساقلين ساقلين كاسا أي يسوسي ساقلين جنادا برتليتو جل كرب بساقلين بري ساقلين كسوان أي برتلي إنم فلو وان أي برتلي إسا مفارو فتلو في يسوس كريستوس إن ساقلين تيس كيسا جنا أي يسوس إن دوان كي جراتا نمتا جنابا كهلا لسا كناف إسا جناتا ساقلين جنا جسول اللو كرا كريستوس يسوس فنيرا إن سمو يسوس نوجرو جيشاجرا كناف جرقا برتي شفوسن قال يدنتن قال تقبلنا هاليلويا سغلي فينا سغلي جرينا فنيرا سغلي قبدا وليجرامن سغلي قبدا جرمن ابراهام فجرين سارا كنلسيسي وقهرا يونا كنا إلما قلت لكن كنا اوبريشني غوني سنه غوني كنا غونن جنني سگلين كن نكى كده بيسا شيء تمثله هاليلويا إذا أوبريت بتشون دندي أوبريت بتشون دلكابي إذا كله سكيده سكله سب جچوريده سكله سيلبوا چوريده سكله سب ثلبا چوريده سگلين كافر هاليلويا إني نوچن نوچچو دلكابي إني كله سباوديده ثاو دلكابي مكاي يسوسين همبرات كنن توسن إنجيله سگلين واقعينو تنسني فنتا مكاي يسوسين إنن ثاو تنسني فنتا إنجيله سگلين نوچن قدمت سمجابا چولت مجابا چولن قبل آمين قدمت سمجابا چولن سے هاليلويا وان تبدیل ختمت هاليلويا عبدین سہارے آمین سگلین آمین سگلین انجراچ سے آمین سگلین آمین قرآن اللہ خاص آمین گفتائے سوسمان گرے گافا گلا زارا کر مالگڑ مرفی ورانی ندی operationi gode anaaf garuu marfee tokko waraaneera አልዓዛር የቃል መርፌ የወጋው ነው የሚመስለው አልዓዛር ማልቴ አልዓዛር አስበይ ሃሌሉያ ዋቀየነ መስባሱ ቀባር አሜን አልዓዛር አስበይ ኢሰፋይ ጉረተማ ማጅራ አልዓዛር አስበይ إسحاق ماجرا العذار أسفل إسافر قتي إسافر تبكيف تتوى ماجرا هاليلويا أي يسوع إن سنجلاله يحرك وامما إن سنة تبكيف تتنى الرحم وامما سجلين بواكه جراتشزا سجلين فايلة فبتنا هاليلويا وليقول أتير إنه خما بچون دندو إنه سگلين غاف تو فندي فودي غلطي آمين بوغا آمين نچفامي بننا آمين رواي سگلي سيدتاسا سگلين واقعيو غاف تو فجرين كيسن كيسن سلفنفا تكاموج تمرطو برطوچ يونا ورغن أبرن فيلا ثمانية جنوتا فجنوتا سببين ساسجلين واقعي وكسر كورنثوس سجل كبا بقولنا تو كلاكوس برسالتس سجلين كابرهم وردت أبوت الشبيش والكونن قبل كونتا وين فنفهم كريستوس ببتشون ورا كلام نساء رجلان يفكروننا نورا كلام يناير رجل يفكرون إنهم نواقعيوتي يسوع كريستوس مسجلين
Endimmoo dhufee foon uffatee nuuf dhalate kun deebi'ee nuuf fannifame nuuf waa'ee isaa haasa'uun waa'ee isaa lallabuun nuuf maalidha? Humna Waaqayyoo isa hundumaa gochuu danda'udha. Eeggadda barsiisaan ture galgala dhaadhirratti የእግዚአብሔር ኃይል እኩል ይሆናል ክርስቶስ humna Waaqayyoo kan jennu har'a eenyudha? Kiristoos ይላል። maqaa Yesuus Kiristoosiin isatti humna qabdanii farroon godhachuutu isiniif ta'a. Kanaaf sagaleen kun akkas jedha nu warra karaa fayyinaa irra jirruuf Kiristoos humna Waaqayyooti. Humna Waaqayyoo sabaa kaasuu danda'udha Kiristoos. humna Waaqayyoo san jirre jiraataa godhee waamuu danda'udha Kiristoos. humna Waaqayyoo sagadameessa bagelalsiisuu danda'udha Kiristoos. humna Waaqayyoo cubbamoota fayyisuu danda'udha Kiristoos. Haleluuyaa! Kiristoos humna Waaqayyooti. waan barbaadan hundumaa warra Kiristoosii yoo waamtan furmaan isa keessa jira. waan itti dadhabdan hundumaaf Kiristoosiin yoo waamtan har'a deebii argattu. sababiin isaa Kiristoos walqixa maaliiti? humna Waaqayyoo. Kiristoos jettanii humna Waaqayyoo. galanni guddaan Waaqayyoo haa ta'u. maqaa Yesuus Kiristoosiin isinitti humna dhabdaniif humni Waaqayyoo isiniif mul'ata. Sanitti humna dhabee fedhaame. namni tokko sirreessee dubbata. Sanitti humna dhabee fedhaame. Kiristoos humna Waaqayyooti. inni humna keessaniidha. baduun keenya jedhanii bartoonni maal jedhani? baduun keenya sin gaddisiisuu jedhani. baduun keenya garaa sirraasu. isaan amma akka isaaniitti maal godhaniiru? akka waan qibaafamni qilleensaa sun galaanaan nyaatamaniitti baduun keenya sin gaddisiisu jennaan ol ka'eetu galaana sana maal jedhe? jedhee haleluuyaa. humni Waaqayyoo inni guddaan Kiristoos keessaa mul'ataa ture. haala sirraasee ulfinni Waaqayyoo mul'ata. haala si boosisee hafuura Waaqayyootu mul'ata. Kiristoos humna Waaqayyooti. Kiristoos humna Waaqayyooti. sagalee inni ta'ee dhufe Kiristoos humna Waaqayyooti. humni Waaqayyoo kun isa jirra jiraachisa. humni Waaqayyoo kun isa si boosise mimmaan sirraa haqa. isa du'e si jalaa hin jiraachisa humni Waaqayyoo. Kiristoos nuuf humna Waaqayyooti. Phaawulos irratti dubbate galanni Waaqayyoo haa ta'u. kanaaf ni lammaffaan dubbiin fannoo isaatii dubbiin fannifamuu Kiristoos kun nuuf humna Waaqayyooti. kan biraan sadaffaan asuma keessatti kaasee waa'ee dadhaboota humni Waaqayyoo kun egaa warra dadhaboota maal godhe? hin filate. warra dadhaboota maal godhe? hin barbaade. 1:27 irratti sagalee wayii arganna. Qorontoos isa jalqabaa 1:27 akkas jedha. Waaqayyo garuu namoota ogeessota leeyyaasuudhaaf waan biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'ate. Waaqayyo warra jaboo yellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa dadhabaatti lakkaa'ate. dadhaboota maal godhe? himfaate. maal gochuudhaaf? beektota gochuudhaaf. humnatti gochuudhaaf. itti fayyadamuudhaaf. ani fo'atameera jedhame. ciccimootan jedhu sagaleen kun maal jedha? dadhaboota jedhe. mee waan meeqaan gaafa lakkooftan ani koo kana akkasidha kun kootuun sirrii miti isa kanatti ani dadhabeera kun kootuun kanadha. waa meeqa lakkoofta jireenya kee irratti? sagaleen Waaqayyoo akkas ani warra dadhabootan filadhe. sagaleen Waaqayyoo kun warra dadhabootatti humna godha. sagaleen Waaqayyoo warra du'an jiraachisa. sagaleen Waaqayyoo warra du'an irraa himmaan haqa. warra dadhaboota maal godha? jajjaboota godha. galanni guddaan Waaqayyoo haa ta'u. sagaleen naa dhufa jedhame. nan ka'a jedhame. warra dadhaban kan jabeessu sagalee Waaqayyooti. warra humna dhaban humna kan itti godhu sagalee Waaqayyooti. warra hidhaman kan hiiku sagalee Waaqayyooti. warra iddoon isaanii bareedooti kan deebisu sagalee Waaqayyooti. maqaa Yesuusiin sagalee fayyinaa fudhattaniittu. sagalee jiraachisu fudhattaniittu. sagalichi jireenya keessan irratti haa mul'atu. haleluuyaa. kanaaf har'a yaada mana dadhabe jettuun Waaqayyo akkasiin jechaa jira. ani humna keeti. yaada mana dadhabeera jettuun Waaqayyo akkasiin jedha. ani humna keeti. radeebiin dubbadha. yaada mana hin jiru jettuun Waaqayyo ani sin gargaara sin jabeessaa sin jedha. haleluuyaa.
sababiinsa sagaleen warra mogolee dhabanitti mogolee godhe. Lafee sana maal godhe itti rakkadhee jedhamti waan biraa godhe lafti taa'ee artifishaalitti gattame hin jenne maal godhe sagalee itti rakkadhe gaafa dubbatu sagaleen maal godhe lafeewwan harcaan sun wal sassaabanii deebi'anii ijaaraman. Haleluuyaa. Sagaleen Waaqayyoo isa harca'ee deebisee ijaara. Sagaleen Waaqayyoo isa dhufe deebisee kaasa. Sagaleen Waaqayyoo isa jalaa du'etti deebisa. Kanaafiyyuu ni kan biraan Yesus Kristos keessaan nuti warri dadhabonni sagalee isaan jabaachuu arganne. Sagalee isaan haareffamuu arganne. Jalqabaa akkuma kaasne fura beekumsaa fura gummaa arganne irrenne ni kan biraan sagaleen dubbiin sagalee Waaqayyoo kun Yesus Kiristosiin kan arganne humna keenya ta'e. Ni kan biraan warra dadhaboota jabeessa iddoo isaaniitti deebisa hin haaressa. Kanaaf namni dadhabe yoo jiraate har'a maal ta'e ba'a? Jabaatee ba'a. Namni dadhabe yoo jiraate maal ta'e ba'a? Humna hidhatee ba'a. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa dhumaa birmaduu arganneerra karaa sagalee Waaqayyoo qaba. Karaa Yesus Kristos birmaduu arganneerra. Sagalee kana jalqabaa Qorontos 1:31 dubbisee hin kadhanna sana booda. Akkasidha. Lakkoofsa 29 kaasee kanaafis namni tokko illee fuula Waaqayyoo duratti of hin jajin. Maaliif jettanii gaafa turtan Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Waaqayyo Kiristoosiin maal keenya nuuf godhe? Amma ogummaan keenya eenyudha? Kiristoosiidha. Warri Kiristoositti amanan ogummaan isaanii eenyudha? Mataasaa? Kiristoosiidha. ጥበባችን ክርስቶስ ነው። በሁኔታዎች ውስጥ የምናልፍበት ጥበባችን ክርስቶስ ነው። ሐረትን ደንቀን ጋፊ ከልምትታን ከሰ ጉማን ፍትን ደርቢው ኦጉማን ከየ ክርስቶስ ይላል። ነው ኦጉማን ኮ ክርስቶስ ይላል። አሜን። ኦጉማን ኮ ክርስቶስ ይላል። ኦጉማን ኮ ክርስቶስ ይላል። አሜን። ኦጉማን ከኛ ሐረተ ፍትን ደርቢው ከልምትትን ተለካንፈኑ ኦጉማን ከየ ክርስቶስ ይላል። አሜን። Meu gummango Kristos ini, amin. Gummango Kristos. Ogummaa ittiin biyya lafaa mootu Kristos. Amin. Ogummaa ittiin seexana mootu Kristos. Amin. Ogummaa ittiin sasimarsi harkaa baatu Kristos. Amin. Ogummaa ittiin hangafummaadhaan biyya lafaa kanarra deddeebitu Kristos. Amin. Ogummango Kristos ini, amin. Ogummango Kristos. Kanaaf Waaqayyo biraa Waaqayyo biraa ta'e Waaqayyo Kiristoosiin maal keenya nuuf godhe? Ogummaa keenya nuuf godhe. Isumaan qajeelota taane argitanii? Isumaan maal taane? Qajeelota taane. Eenyu? Kiristoos kanaan qajeelota taane. Kiristoos kanaan birmaduu taane. Itti fufee Waaqayyoof qulqulloofnee hin furamne. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Furamuu kan nuti arganne karaa eenyuuti? Karaa Kiristoos. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo anaaf isiniin har'a akkasumaan jedha. Jalqabaa irratti akkuma wal wajjin kaasne ani beekumsa keessan ani ogummaa keessani haleluuyaa sagalee isinitti ce'uu dandeessan ani sagalee keessanii hin jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ani jedhame sagaleen qaba. Sagaleen nuun ceessedha. Isa kana inni lammaffaan dubbiin fannoo isaatii immoo humna Waaqayyooti nuuf. humna ittiin rakkinatti dhufumaan humna ittiin lolantti dhufumaan hundumtu humna Waaqayyoon ta'e Kiristoos anaaf isinii wajjin jira. Warra dadhaboota kana kan jabeessu akkuma kana furamuu keenyaaf birmaduu ta'uu keenyaaf sababa kan ta'e kun Kiristoosidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Hin kadhanna Waaqayyo.